waaqayyo kan itti baqatan malee kan irraa baqatan miti. Ajaa'iba rabbiiti. Viidiyoo gabaabduu argaa jirtan kanarraa akka isin waa hubattan nan amana. Viidiyoon kun akkuma si bira ga'e yoo dandeesse hiriyoota keefillee qoodi. Akkuma argitan kana haadhiif abbaan kennaa waaqayyo isaanii kenne daa'ima isaanii duukaa utuu adeemanii wal mari'atanii daa'ima kana dhiisnee adeemna gara ishenitti baqatu waan isheen taatu ilaalla jedhanii kallattii majijjiraniin baqatan. Daa'imnis kallattiin abbaan ishee itti baqate ilaaluudhaan duukaa kaate. Abbaan ofirra deebi'ee ofirra galagalee gaafalaan daa'imni kun akkam taate jedhee hubachuu yeroo yaalu daa'imni isa duukaa fiigaa jirti. Innis daa'ima isaa lafaa kaasee jaalala qabu itti agarsiise. Obboleessa obboleettii waa'ee maatii kanaa haasuu barbaade otoo hin taane callisuun waaqayyoo si gatuuf otoo hin taane si ilaaluuf. Waaqayyo nagatee na dhiiseera kan jettu duubatti hin deebiin bitatti mirgatti sin goriin kallattiimaan waaqayyo kee duukaa bu'i achuma dhaabadduus isa eegi. Warri gara isaa ilaalan deebi'anii qaaniidhaan lafan ilaalan waaqayyo kan itti baqatan malee kan irraa baqatan miti.